sirna gadaa irraa finne. Sirni gadaa wal gargaaruu, wal deeggaruu, akka waliinitti waliif hojjechuu, waliin jiraachuu, waliif jiraachuu sirni gadaa. Sirni gadaa wal utubuudha. Sirni gadaa wal deeggaruudha. Sirni gadaa wal jaalachuudha, wal kabajuudha. Keessatti jirbiin wal gargaartee arba hiiti jedhamu humna beekumsa dandeettii uummata keenyaa walitti ijaarree hiyyummaa keessaa bahuu akka dandeenyu kabajamoo pirezidaantiin keenya yaada isaa leellisuu irraa kaasee yaadni kun immoo hojmaata akka ta'u wanti aadaa fi duudhaa keenya keessatti beekamu wal gargaaruun, wal hirphuun, wal bira dhaabbachuun aadaadhaan beekamu sun hojmaata haquun harka keenya keessa, kiisa keenya keessa, mana keenya keessa, qodaa keenya keessa kan jiruun waa gumaachuudhaan waan ta'eef OBN waan qaburraa hir'isee lammiilee keenya iddoo tokko tokkotti waggaa lamaaf bokkaan hin roobne, iddoo tokko tokkotti waggaa tokko guutuu bokkaan hin roobne, lammiilee rakkataniif qaqqabuudhaaf qarshii miliyoona tokko yeroo kana koolu lammiilee keenya mana keessan teessanii qophii kana hordoftan isiniif dhaamsa guddaadha jennee abdanna. Baga gammadan hamilee kennaaf kanatti aansuudhaan yeroo nuti akka kanatti ayyaana kabajnu biyyaan ittisa biyyaa gumaacha guddaa qabu waa galateeffannu. OBN bifuma wal fakkaatuun kabaja raayyaa ittisa biyyaatiif qabnuuf gochaa ta'ee utuu hin taane ergaa dabarsuuf jecha qarshii miliyoona tokko kabajamoo Obbo Alamaayyoon gara kana dhufuudhaan kennaa kana qaama laallatu nuu ga'u. Egaa kabajamoo pirezidaantiin ergaa guyyaa irraa utuu nuun dabarsin dura sirna gabaabduutu jira. Kabajaan kabajamoo pirezidaantiif obbo Addisuu gara iddoo isaaniitti naasifattu waan gabaabduutu jira. Itti aansee ergaa guyyaa irraa kan itti dhageenyu ta'a. Baga gammaddan nutti dabalu. Qormaan kan seexaanuuf toru. Qormaan mala haaraa akka barannu, tooftaa haaraa akka bocnu kan nu taasisu. Qormaan deddeebisnee akka yaadnu kan nu taasisu. Qormaanni haala adda ta'een akka karoorsinu kan nu taasisu. Qormaan injifannootti kan nu ceesisu malee injifannoo irraa kan duubatti nu deebisu miti. Waggoottan arfan darbees bara 2014 keessattuu qormaata hamaadhaan qoratamnee qormaatonni sun garuu injifannoo caalmatti akka ceenu, ummanni keenya caalmatti fayyadamaa akka ta'u, ummanni keenya hiree isaa akka eeggamu nu taasisee jira. Kanaaf nuuf qormaanni riqicha injifannootti nu ceesisu malee rakkoo karaatti nu hambisuu miti. Kanaafuu qormaatatti irrifannu, qormaan yeroo nu qunnamu hin gammanne, deddeebisnee yaadnu, karoorsineet rakkinicha eegna. Kanaafuu qormaanni bara 2014 keessa nu qunname injifannoo caalmatti nu ceesisee jira. Isaaf baga gammaddan, baga wajjin hin gammanne jechuun barbaada. Bara 2014 waraana keessaa gogiinsa, lolaa, dhibee adda addaa rakkoo hedduutu nu qunname. Rakkooleen kun garuu duubatti nu hin deebisne. Mootummaan naannoo Oromiyaa bajata isaa dachaadhaan akka guddisus taasise. Qormaanni kun akka beelofnu nu hin taasisne. Buusaa gonnofaa ijaarree duudhaa ganamaatti deebinee akka hiree keenya sadarkaa olaanaatti ceesnu nu taasise. Qormaanni kun gaachana sirnaa ijaarrannee nageenya naannoo keenyaa caalmatti akka eeggannu hiree nutti ture. Qormaanni kun galii mootummaa naannoo Oromiyaa dachaa sadiin akka guddatu nu taasise. Qormaanni kun pirojektoota 20,000 ol akka xumuru nu taasise. Qormaanni kun caalmatti Oromummaan akka dagaagu, duudhaan Oromummaa akka hundee gadi fageeffatu nu taasise. Kanaafuu injifannoowwan olaanaa baratti arganne waan ta'eef baga gammaddan, baga wajjin hin gammanne jechuun barbaada. Bara 2014
Otoo akkas ta'ee jennee kan duubatti deebinee itti gaabbinu miti. Waan karoorsineef waan qaban kan itti milkeessinedha. Kana keessatti caasaan nageenya keenyaa, hooggansi keenya sadarkaa sadarkaadhaan jiru, hojjetaan mootummaa amma dakaatti jiru, xiiqiidhaan otuu qormaatilee kanaan hin jilbeeffatin ummanni naannoo keenyaa tokkummaa isaa eegee wal utubee wal cinaa dhaabbatee raajii guddaa waan hojjeteef maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Dogoggoroota hanqinaalee bara 2014 nu qunnaman hunda sadarkaa sadarkaadhaan jiran hundaaf itti gaafatamummaa guutuu anatu fudhataa. Ummata naannoo keenyaa carraa kanaan hanqinaalee dogoggoroota qaama kamiinuu sadarkaa sadarkaadhaan mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti uumame hundaaf dhiifama guddaa kan nuuf gootanii fi nu dhiistanii bara haaraatti akka ceetan gadi jedhee isin kadhachuun barbaada. Injifannoo argame, bu'aa argame hundaa ol abbaan isaa ummata keenya. Haga ummata keenya hubanne raajii hojjenne. Haga ummata keenya humni ummata keenyaa, aadaan ummata keenyaa, duudhaan ummata keenyaa haga nuu gale raajii hojjenne. Bakka ummanni keenya jiru gaafa nuuf gale hagas jijjiirama finne. Ummata keenya yoo nu hubanne waa tokko fiduu hin dandeenyu. Duudhaa ganamaatti haa deebinu yeroo jennu hanga tokko ummata keenya hubannee ummata keenya qabannee seenaa hojjechuufi. Waggoota 3 arfan darban ummata keenya hubachuurraa kan ka'e tajaajila lammummaadhaan naannoo keenya keessatti raajiin hojjetameera. Manneen barnoota bu'uura boruu 3,000 ijaarre qofa osoo hin taane bara kana 6,000 inni ijaarra jennee karoorsine keessa haga guyyaa har'aatti manneen barnoota bu'uura boruu 6,149 ijaaramaa jiru. Kana gochuu kan danda'u uummata Oromoo qofa. Baasiin tokkotuutti hin bahin, bajanni tokkotuutti hin bahin, qeesaatti ijaaramee wal gurmeesseet raajii kan hojjechaa jira. Uummanni naannoo keenyaa qarshii biiliyoona 40-50 misooma naannoo keenyaa hojjechaa jira. Kana bajata mootummaatiin hin danda'amu. Kana kan danda'e uummata Oromoo qofa. Aadaaf duudhaa uummata Oromoo qofa. Kanaaf uummata naannoo keenyatiin abbaan injifannoo isin waan taataniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Haqa jallate sirreessuuf waa baay'eetu yaalame. Itoophiyaa keessatti waa baay'ee qoratame. Furmaata hin taane. Bara kana mana murtii aadaa haa hundeessinu jennee sadarkaa sadarkaadhaan ardaatti aanaa irratti akka hundaa'u erga goonee booda naannoo keenya keessatti manni murtii aadaatiin dhugaan bade deebi'ee haqni cabe sirratee ummanni keenya haqa isaa ofii isaatiif kennachaa jira. Duudhaa isaarraa fagaachuu keenyatu haqa jallise. Gaafa duudhaa isaatti deebinu haqni deebi'aa jira. Kana kan gochaa jiru abbootii gadaa keenya, jaarsolee biyyaa, hawaasni qe'ee sadarkaa sadarkaadhaan jiran seenaa kana hojjechaa jirtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ongeen nu qunnameef, rakkoo nu qunnameef furmaata akka ta'u buusaa gonnofaa ijaarreen naannoo keenya keessatti raajiin hojjetamaa jira. Kun duudhaa fi aadaa uummata Oromoo irraa waan maddedha. Buusaa gonnofaatiin gogiinsa bara darbee nu qunname, bara 2014 nu qunname keessa dandamannee baaneerra. Rakkoo bara 2015 nu qunnamanis buusaa gonnofaadhaan dandamannee keessa baane. Kun aadaaf duudhaa keenyarraa waan argannedha. Gaachana sirnaatiin nageenyaaf tasgabbii naannoo keenyaa eegsisaa jirra. Rakkoolee nu qunnaman, hanqinaalee nu qunnaman ummanni keenya humna waliif ta'e akka hiiku gochaa jirra. Humna arfan kana kan nuuf kenne uummata Oromooti. Duudhaaf aadaa uummata Oromootu nuu kenne. Aadaaf duudhaa kana tiksitanii nuu kennitanii abbaa injifannoof abbaa hiree kanaa waan nu gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf injifannoo waggaa 2014 kana keessatti raawwatame eenyumtuu kabaja ittiin argatu. Abbaan injifannoo kanaa uummata bal'aa uummata Oromooti. Uummata naannoo keenyaati.
Abbaan injifannoo kana caasaa keenya sadarkaadhaan halkanii guyyaa hanqinaa jiran hunda keessatti tattaafachaa jiruuti. Abbaan injifannoo kana uummata keenya. Baga isinirraa uumamnee baga keenya taatanii isin dura bu'anii aadaa keessan hubatanii aadaa keessaniin duudhaa keessaniin fuulduratti tarkaanfachuudhaa ol injifannoon hin jiru. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Ammas amma oromummaa keenya hubannee fi amma oromummaan keenya nuu gale abbaa injifannoo taana. Oromummaan keenya yoo nuun galle duudhaan ganamaa keenya yoo nu banne shira keessaan ba'amu hanna hin injifannu. Duudhaa oromummaa keessaa yoo ittiin deebineen alatti dhibaa'ummaa keessaa ba'uun hin danda'amu. Duubattafummaa keessaa ba'uun hin danda'amu. Kanaaf hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf duudhaa keenya dagaagsuu qabna. Yaadotaa fi gochoolee duubattafaa keessaa ba'uudhaaf oromummaa keenya ganamaatti deebi'uun nurra jiraata. Kana yoo goone caalmatti abbaa injifannoo taana. Abbaa hiree isaa karaa guutuu ta'een milkeeffatu taana. Kanaafuu ummanni naannoo keenya caalmatti duudhaa oromummaatti akka deebinu. Hundaa ol immoo hooggansi hayyuu hin jiru. Duudhaa oromummaa hubachuudhaaf caalmatti akka tattaafan adaraa jechuun barbaada. Kana yoo goone yeroo gabaabaa keessatti hiyyummaaf duubattafummaa injifanna. Duudhaa oromummaa ganamaatti yoo deebine injifannoo keenya hin tikfanna. Duudhaa ganamaa oromummaatti yoo deebine fedhii fi faayidaa keenya sadarkaa barbaadamutti milkeessuu dandeenya. Tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu dandeenya. Duudhaa ganamaatti yoo deebine Itoophiyaa cimtuu eenyumaanuu raafamne gadi tubuu dandeenya. Duudhaa ganamaatti yoo deebine qabeenya qabnu hunda qixaan fayyadamnee bakka barbaannu ga'uu dandeenya. Duudhaa ganamaatti yoo deebine saba hundee qabu saba hundee isaarraan hin sochoone ta'uu dandeenya. Kanaafuu barri 2015 bara caalmatti duudhaa oromummaa fi duudhaa ganamaatti deebinu akka nuuf ta'uun hawwuu barbaada. Ummanni biyyi goota hin qabne homaa ta'uu hin danda'u. Gootota waan qabnuuf har'a dhaabbanna. Gootota waan qabnuuf maqaa qabaanna. Gootota qaalii yeroo kamiyyuu aarsaa kaffalan waan qabnuuf mataa ol qaban. Kaayyoo jijjiiramaa kana injifannoo uummata keenyaa kana xobbeetti ciruudhaaf qaamni hin bobbaane hin jiru. Kana gootota qaalii qaamolee nageenya keenyatiin tiksinee as hin geenye. Qaamolee nageenya keenya sadarkaa adda addaatti bobbaatanii raajii hojjechaa jirtan. Injifannoo uummata keessanii tiksaa jirtan. Aarsaa keessaniin seenaa uummata keenya sadarkaa olaanaatti ceesaa jirtaniif isin goota. Isin seenaa uummataati. Isin maqaa uummataati. Isintu ulfina nutti hore. Isintu uummata Oromoo, uummata Itoophiyaa salphina irraa hambise. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ummanni goota hin qabne uumaa hin qabu. Ummanni goota hin qabne garbummaa qofa qaba. Ummanni goota hin qabne seenaa hin qabu. Oolmaa gootatu seenaa uummataa ta'a. Oolmaa gootatu ulfina uummataa ta'a. Maqaa uummataa ta'a. Kanaaf gootota kana waan qabnuuf humna keessaaf alaa nutti ijaaramee jijjiirama kana xobbeetti muruudhaaf injifannoo uummata keenyaa xobbeetti buqqisuudhaaf tattaaffii cimaa godhe qorra utuu hin jedhin rooba utuu hin jedhin lubbuu isaanii kennuudhaaf lafee isaanii caccabsuudhaaf dhiiga isaanii lolaasuudhaaf otoo of hin qusatin gootummaadhaan saba isaaniitiif dhaabbatan uummata isaaniitiif dhaabbatan naannoo isaaniitiif biyya isaaniitiif dhaabbatan. Kanaaf as geenye. Kanaaf jijjiiramni kun itti fufe. Kanaafuu qaamolee nageenya hunda galatoomaa ulfaadhaa injifannoon kun seenaan keessan kun caalmatti culluqaa jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiraa deema waan ta'eef bara baraan yaadatamaa bara baraan kabajamaa deemtu waan ta'eef guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada irra deebiidhaan. Bara 2015
bara milkaa'inaati. Bari 2015 bara milkiiti. Waa hunda milkeessina. Hojii keenya nageenyaan milkeessina. Hojii haqaan milkeessina. Hojii misoomaan milkeessina. Hojii duudhaa Oromummaatti deebi'uu qabanne in milkeessina. Hojii tokkummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaatti irratti ceesisuudhaaf qabanne in milkeessina. Bara milkiiti malee bara waanti jalqabame karaa tafuu miti. Bara 2015 bara qamadii ekspoortitti goonudha. Qamadii alaanuu safaran hambisnee qamadii bara itti ekspoortii goonudha bara 2015. 2014 qamadii alaa galu hambisnee jira guututti. Baran ammoo qamadii yoo xiqqaate miiliyoona 15 kumtaala Oromiyaa irraa ekspoortiin goona. Kanaaf qophii gahaa xumurree jira. Bara kanatti milkeessinudha. Barri 2015 bara makaanaayzeeshiniitti babal'isu. Bara paampii 10,000 lakkaa'amu qonnaan bulaa keenyaaf itti dhiyeessinu. Bara pirojektoota jalqabaman hunda kallattii maraan tokko taanee itti xumuru. Bara tajaajila lammummaadhaan duudhaa Oromummaa ijaaruu jalqabne caalmatti itti milkeessinu. Bara buusaa gonnofaadhaan ijoollee keenya manneen barnootaa jiran hunda nyaacha mana barnootaatti itti dhiyeessinu. Bara mana murtii aadaatiin haqa caalmatti deebisnee lafa keenya. Bara tajaajila manneen mootummaa keessa jiran fooyyessinee hannaa fi deddeebisa uummata keenya irra jiru cabsinee uummata keenya aaratti galfachiif. Bara nagaa fi tasgabbii naannoo keenyaa sadarkaa olaanaa irraan geenyudha. Kana yeroo jennu qormaan hin jiru jechuu miti. Qormaan riqicha keenya. Qormaan kallattii injifannoo keenya. Qormaan kallattii ittiin ceenudha. Haga qoramne yaanna. Haga qoramne furmaata finna. Haga qoramne aadaaf duudhaa keenyatti deebina. Haga qoramne abbaa injifannoo taana. Kanaafuu bara galmoota gurguddaan sira eere milkeessuudhaaf caalmatti tokko taanee harka ol qabannee duudhaa keenya ganamaatti deebinee qormaatilee jiran sanarra akka riqichaatti irra ceenee uummata keenya injifannoo guutuu irraan geenyudha jecha. Kabajamaa uummata Oromoo hireen argatte kun akka qoosatti hin arganne. Eenyumtuu akka kennaatti siif hin kennine. Qabsoofteet argatte. Kumaa kitiletti wareegdeet argatte. Ammas eenyumtuu siif hin tiksine. Aarsaatti kaffaltee kumaa kitiletti wareegdeetu injifannoo kee tiksaa jirta. Ummatoota sabaaf sablammoota obboloota kee faana tikfachaa jirta. Aarsaan kun badhaadhina milkeessuuf. Aarsaan kun gadadoo awwaaluuf. Aarsaan kun duubattafummaa cabsuuf. Aarsaan kun Itoophiyaa badhaate. Tokkummaan keessatti mirkanaa'e. Obbolummaan lafa qabate. Itoophiyaa eenyummaan sabaaf sablammoota hundi keessatti calaqqisu lafatti gadi dhaabuuf. Itoophiyaa haaraa dhugoomsuuf. Itoophiyaa addunyaa irratti fedhii fi faayidaa ishee kabachiisuu dandeessu lafa kaa'uuf. Isa kanaaf aarsaa barbaachisu hunda kaffallee kallattii maraan harka wal qabachuudhaan tokkummaa keenya eeguudhaan fedhii fi faayidaa keenya milkeessuudhaaf jabaannee baratti hojjennudha. Kanaaf uummanni keenya qormaatilee jiran yoo tun abdiin kutatin obsaan xiiqidhaan galma isaa isa guddaa ol fuuldura kaa'e otuu ija isaa irraa libsin aarsaa barbaachisu kaffalee faayidaa barbaachisu milkeessuudhaaf jabaatee hojjechuu danda'u tura jiraata. Uummanni Oromoo haqa eenyumaayyuu hin barbaadu. Haqa isaa qofa barbaada. Ummatoota kaan faana nagaadhaan tokkummaadhaan jiraachuu barbaada. Haqa isaa garuu akka itti bu'amu hin barbaadu. Kanaafuu haqa kee immoo lafa qabsiifachuuf caalmatti tokkummaa kee akka eegdu, caalmatti garaagarummaa jiru dhiphisuudhaan
rakkoo sadarkaa adda addaatti jiruun otuun jilbeeffatin injifannoo caalmaatiif harka ol qabannee akka tumsin akka hojjennu adaraa jechuun barbaada. Itoophiyaan sadarkaa ammarra geesse kanarraa humni duubatti deebisuu danda'u hin jiru. Kallattii fi mul'ata guddaa kabajamoo muummicha ministeeraa keenya looreeta nagaa addunyaa Dr. Abiy Ahmediin kaa'aman qabannee mul'atoota kana milkeessaa yoo deemne Itoophiyaa bilisummaan keessatti mirkanaa'e, Itoophiyaa badhaadhinni keessatti mirkanaa'e, hiyyummaan seenaatti ta'e, Itoophiyaa haqni ol ka'ee keessatti mul'atu, Itoophiyaa gaafa Afrikaa irratti addunyaa irratti faayidaa ishii qixaan kabachiisuu dandeessu dhugoomsuu dandeenya. Kanaafuu kallattiiwwan gurguddaa sanarraa utuu hin maqin harka ol qabannee caalmatti akka fuulduratti deemnu akka goonu adaraa jechuun barbaada. Sabboonummaan Oromummaa akkuma irra deddeebinee dubbannu waan sadiin calaqqisuutu irra jiraata. Tokkoffaa fi inni duraa barnootaaf tekinooloojiidha. Isa kanarratti waggoottan sadan darbe arfan darbe hojiin raajii jedhamu hojjetamee jira. Kana cimsinee itti fufuu qabna. Manneen barnoota bu'uura boruu bara dhufu xumuruu qabna guutumaan guututti. Xumurree ijoollee keenya manneen barnoota bu'uura boruu irratti ifa boruu irratti manneen bultii addaa keessatti barsiisuudhaan ijoollee keenya addunyaa irratti biyya keenya keessatti dorgomaa ta'an dhugoomsuu qabna. Inni lammaffaa ummanni keenya dinagdeedhaan dorgomaa akka ta'u gochuu qabna. Isa kanaaf waggoottan darbe hojii jalqabne caalmatti jabeessinee itti fufuun nurra jiraata. Qonnaan bulaaf baadiyyaa keenya giddugaleessa godhachuudhaan horsiise bulaa keenya giddugaleessa godhachuudhaan caalmatti fuulduratti deemuu nurra jiraata. Hireen kun humna dinagdee ittiin horannu ta'uu danda'u irra jiraata. Kanaaf isa kanaaf ummanni keenya halkanii guyyaa hojjechuu, kan hojjete qusachuu, kan qusate sanaan immoo deebisee invest gochuudhaan caalmatti qabeenya horachuudhaaf tattaafachuu danda'u irra jiraata. Inni sadaffaa sirna ijaaruudha. Sirni aarsaa malee sirni qaaliidhaan dhaabbachuudhaan alatti sirni tooftaaf malaan hojjechuudhaan alatti sirni dhugoomu hin jiru. Sirni bu'aa ba'iidhaan alamni dhugoomu hin jiru. Sirni amma yoonaa waggoottan 100 oliif faallaa keenya ijaarameera. Sirni amma nu ijaaruu barbaannu faayidaa uummata keenyatiif. Isa nurratti ijaarame diiguu barbaada. Diiguudhaaf isuma nurratti ijaarame hubachuu barbaada. Isa hubanne sana immoo qixaan diigu, kan diigne sana qixaan bakka buusu, kan bakka buusne sana immoo qixaan tasgabbeessinee akka sirnoomu gochuu gaafata. Kanaaf hojiin kun waggaa 2, waggaa 3, waggaa 5, waggaa 10 kan xumuramu miti. Hojii obsa fixachiisaa nu gaafata sirna ijaaruun. Kanaafuu sirna ijaaruu irratti ummanni keenya harka ol qabatee karaa amma jalqabe kanaan jabeessee hojjechuu danda'u irra jiraata. Kana yoo goone dhaloonni har'aa kun aarsaa dhalootota darbanii dhaloonni darbe aarsaa kumaaf kitilatti kaffalee waan har'aan nu harkaan ga'e kana tiksuu dandeenya. Tiksuu qofa oduu hin taane immoo aarsaa barbaachisu kaffallee dhaloonni dhufu waan irraa fayyadamu, dhaloonni dhufu bakka inni ga'uu qabuun ga'uu dandeenya. Kanaafuu kanaaf harka ol qabannee ija keenya utuu libsin halkanii guyyaa akka tattaafan dhimmoota sadan kana milkeessuudhaan alatti filannoo waan hin qabneef waraannoo jiraate, gogiinsi yoo jiraate, rakkoon fe'oo jiraate waan sadan kana milkeessuurraa uummanni Oromoo ija isaa buqqisuun qabu. Waan sadan kana milkeessaa adada deemu. Waan sadan kana yoo milkeessaa deemu hiree uummata keenyaa guutuu gochaa deemu. Uummata keenya abbaa injifannoo guutuu gochaa deemu. Waan sadan kana yoo milkeessine dhaloonni dhufu hin boqota. Dhaloonni taananii dhufan kan rakkoo dhalootonni darbanii fi nuyi keessa darbaa jiru kanarraa olitti ce'anii boqonnaa fi bilisummaadhaan dhaloota jiraatu gochuu dandeenya. Kanaafuu dhimmoota sadan kana jabaannee milkeessuu irratti akka hojjennu adaraa jechuun barbaada. Kana yeroo goonu rakkoolee dhufaniin dhaabbachuun qabdu. Rakkoon fe'oo jiraate aarsaa kaffalaa dhimmoota sadan kana milkeessuu qabdu. Dhimmoota sadan kana irratti xiyyeeffachuu qabdu. Kana gochuudhaan hiree keenya caalmatti akka fayyadamnu adaraa isiniin jechuun barbaada. OBN sagaleen uummataa televizyiina fi reediyoo iddoo xiqqaarraa ga'ee iddoo guddaa ga'eedha. Abbaa chaanaalii 3 taataniittu chaanaaliin tokko sin hafa
OBN internationalii nafa isa gochuu OBN Finfinneetti muummee jaarrachaa jirutti galu kana gochuudhaan miidiyaa Afrikaa irratti dorgomaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Isa akka gootan immoo shakkiin qabnu sababni isaa hooggansa cimaa, gaazexeessota cimaa, teeknishaanota cimaa, tiimii cimaatu jira waan ta'eef kanarratti jabaatanii akka hojjetan adiraa jechuun barbaada. Hojii namoota hojjetan kan Oromiyaa boonsi, kan Itoophiyaa barsiise, miidiyaalee Itoophiyaa hunda kan barsiise waan ta'eef maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaas mallaqa guddaa isin irratti dhangalaaseera. Baga isin irratti dhangalaasee jenna jechaadha. Sababni isaa